tok di si di gana masa itu tok di si wan fedewa sinjani ops ati abba di mirabbi sirra fide opsi di musiga katan de bisa kenni bar nin deebsa gaabisan deebsun duratti isiin nama sikana naadu botton kun boodi hoga isiin irra geese aha kan de simal jennu inni maal jira Ali Isa baleeti de nabar tagabba ettani wal wal nyaachiftani warabe isa duradda ammadi si dubbadu wan sinjaya Hussein wan sinjadu Atini sidisi si jiru disi nama duettu namni tabatara kana disi nurra ati lubbun jirta jecha nama disi ti Ali Isa bi ka jedhan kun malitti si ola debi kana qofa nu debisime la Ali Isa bite Ali Isa bite malitti si ola Ali Isa bite nama gandati Ali Isa bite agera khiyete warabbi ratti me koy zara koy kavit chokoy sirri narage anawtame isiin deebisa gara olitti nami tokko go'a si gode akko obboleessaati garuu bakka takka Ali Isa bin nama dura dhaloota duraati akko adeera khiyyaa sin jenna akko obboleessa khiyyaa inji malee garuu isi darbantano kan sila namni ilaa irraa dubbatu hin jirre kan barbaadee akka isiin mul'attu godheewu isa isa malee ani warabbina Ali Isa bita deera khiyya jeesani dagaa fida hayye mulata koy mulata ana jira gaaf sana keessa koy ana jira mulata koy mulata nurada mulata koy oggo durolle na to hazo Ali Isa bidin nan gafa dada beka me koy ana wanun jede kaba mucha wa asrati wa gafa jubara bada ga matakiti dabaran Lal Hussein Ali Isa bidi duran akka refasa warabeti ma jala fa inni kongo zateti mi Ali Isa kun jolle ganna zivin nisa ma jala fa jayo ma jala fa wan sanjala inni ma jala fa amma daga kai ne mame tila media bu bari ra wanti rakko mana isi da katin taine mana kan bahasa bukti mana kita kan bahasa bukti alijir ila raja ila garu ne aku ne bakata atau ila raja la vembio aku sini herum telle aku sini gadda chan herum telle isana time warruba jorum to ko na jorum biyo wali mariyatani kan bantu ya satu isi al khatam ba gor jalan dibina ra babarti ada ini kita kai buat dia biaya impio. Karena itu gaji rutin dari semua orang itu. Kalau kan asin kita sama asin, nak apa asin? Oh mana kerja kerja. Abo ati silal lage faddu senati ati lage faddu maka gote nyelle nyaati niti namni jaartin radu de lubbu sa kafala badiya te se wan dubbi saltu finga dolde mi go jaartin te diga base yo kan go setin te tiyadu nutu go Teti nabira dapat daji nuti amu intala mo intala tawarra gosati gotiyo baba chu dadabde nuti diga jaarti te nyani baafna jechu nuti tuda itu yo taate te kan gadulla taate yo kan babbo yo taate dagai anamma babbo yo gos damina babbo tin sivida yo kan damina baydin sivida amma yero tala jechu dagai sifinima yo barbade molda khura galan kajiru sivin dubbi barbade kiji bana mo atilem badiya desa dubbi ngoyne olde mi khara magala ati dalaga di si jati sira del mo wajji kijiba dalaga no ma singo to adero in kijibin zaman tahu intal to bari ndeti amma warri intala mo warri intala si khanne yo warri intala diga sani ba su daddabe nuti diga intala jarta ndeti si ba na jechu kana ko baka ba dugura ngai taraw wonni biranjur be wani singa faddo an obale wanki ya untuk tike sano warran ajira jirtan mena daga fadda ya fatina mere andemina itu makasih iga mucayo tanaje mo de taras kenni me abdi tana maallaqan baafachuu barbaaddamu dhiiga mucayo tana maallaqan baafachuu barbaaddamu dhugaa isii baasuu barbaaddan kanuma natti himaasi yaaki isinirraa gabbuuna Mereka bukan kedemina ni juga nasi ni sini mah. Demina kan istri kita. Duga ibu ya nanti warabbi si behonu ini kah duga basu berban namanya malah kan ramal dalain dalag itu biaya bani. Awo min kamera ada jatah min di sama berbana so. Ini gosat himat lu. Awak mungkin kalau bisa aku tak bisa. Cuman je tu. Hai.
Mee guutuu keenya dubbisa. Nama isii fuudhee darbe nuu hima yaa akii nama isii fuudhee darbe yoo beektan nuu hima lakkoofsa isaanii nutti ganna warra Aminti deebitaa obsi aminti deebitaa. Inni kun carraan ta'e moo Deemini tuulaa fayyaan kan nama dhugaa dubbachuu waan qabaate. Andamina itu kana asitti dhageetiin jira kanam tokko taakan wajaa. Kamitti dhayti ka Itoophiyaa jiru moo namas jiru? Aziru kan kana kabuttiin dhage bareedee jira. Sanarra naaf taakan itti dhagee. Ayyee. Abalu jecha sana nuu himi san nuu rakkoon qabu. Koolin tiima koolin san koolin kanuma. Ayyee rakkoon isaa alaa foloosi godheetin si barreesse miseen jedhaanii lakkoofsa naa ergi dhageeffadhu laalati warri intala afaanii si kennanii intala warraatti dhiiga baafata ammoo yoo warri dadhabee jee qaama wajjitaanee yoo warri kun hin dandeenye nuti jaanna rakkoon qabu garuu immoo ati baadiyyaa taa'uun keessatti miti of course amma tanan si mara dhageeffadhu. Narraa baasa. Ani kun yoo kan as gubbaadha wachuuf dina mara kadhatan jiran nama dabaran. Tokoji demira itu akkanumatti dhageeffii akkanaa jee haala jirti. Taakaji oggusiin jara alarra dawwalee jee warra intalaa irratti gaafan dawwalee makka jirraa naan jaan jee obbe kanaa naan jaan jee reeyyee jechuun obsa jee ammas ogga isaa dubda kaanis ittiin dawwalee jee walgarra naan jaan jee ammaa ittiin dawwalee siyaamne naan jenni yeroo sadi guutuu yeroo sadi guutuun itti dubbanne waan takkallee hin jenne naafis deebiin siyaamna naan jennaas hin jaamne nattis hin dubbanne haa baafatanii naan jee. Haya. Mina keenyaa si jeesaa? Mina keenyaa naan jee. Kalaa sayyee bareeda nu dhagaa waraabada sagalee ayyee. Takkitti takka qofa na dubbisaa takka na dubbisaa yaabbaleetitti jedhaa. Haafida tu obsi kaa. Barbuutumaa waa gaafachuu deemaa takka qofa na dubbisa dhagalma obboleessa ta'e dhagaafaa. Waan isaan siin bichaa Usu mul'ata Saara Michaan hafe tuudhaa fi haati michoo michaan dubbifatti jiraa barate obsi haati dalagaa jiraate maali? Ayyee of Hussein. waan isaan siin bichaa itti fanni awwaalaadhaa jee awwaalaa jireenya ni awwaalinaa jedhe immoo otoo naa dhiisanii ni awwaalaa jee deebi'ee otoo naa dhiisanii nuti baafan dhiigaa keenya ni baafannaa jee akkatti baafnetu. Ammoo erga isaa yeroo sadii guutuu irra dawwalee na dhiisanni duba hangaa jala hin seegu akkuma garaan jennan duba damiina fiyya duba dhiiga isaanii isaa yoo yaabatan ha ilmoo keenyaa kanaa hin deemee taa ha ilmoo ilmoo ta'e kanaaf ilma malee durii tolo hundaadhatti tolaa bariin jedhan ilma naaf ilmoo ta'e. Rabbiin nuun qundinii naan jedhe haya duba meeqamiin godhamee isaa lafanii qundamiina kana bicha hin beeka hani ijoolleen akkanatti hin tirake akkamiin godhe daa'immiina gurguddaa hin beeku. Amma kana dubbisaa dhaga'i Hussein keenya itti dhayineeti siin jelaan dhagaa jiran usaamee jiran damiinni tuudhaa damiin alaa dhayineeti makkaan jira jee eegan ammas nutu si dhufa naan jee siin jee damiinni tuudhaa damiin alaa akkana naan jee siin jee. Eeywa keeysan erga dhufan boodillee siyaamna naan jenii namni maqaan akkaati haala naan jaabeeku. Namni duba kana namni dawwalee hin jiru. Yeroo sadi guutuun dawwalee dubarratti hin dubbanne yoo dhiiganii barajan haa baafatanii jee. Kunis isaanii wal afaan deebi'ee warri jeeses tokko taduutes tokko jedhanii jee duba damee naqayya yoo isaan itti nagan nuti duba dhiiganii mootummaan taduutee salaa fakkeessee salaa saniifuu nuti siddawaa janiin. Laala akkasitti dubbiin afaan garagalchu jiranii jee. Eeywa ati karaa keetiin fixattee dhagaa Oromoo jala jirtu ta gubbaa jirtu dhagaa ati karaa keetiin fixattee gana warra akkas siin jee fi warra itti dhooyina jee saniitiitu dhiiga michiyyoo balleeysee atis ka gartee keeysan kakkas jeeni kennitaa nutis keenya ka baay'ilama qabanii kennina Oromoon kutaa kudha takkaa dhiigaa baastu diini Oromooti kalaas dhageeffadhaa Oromoo. Ana keessatti waan gosa yaamte tanan hin jibbee jechuudha. Gosti maaliif duba bakka takka dhaabbatee misaala fi ilmoo tun ta sabaatiisi ta gosaatis ta abbaatiis. Saa hawallaala dhuga. Sa. Irra dhaabbatee ha ilmoo ta'e gara yoo isaan ta'e lafa jiitan
ka ilmoo teenyaa tana ni baafanna naan hin jenne ani kun hangaan beekutti tattaafate yoo isaan awwaalan maallaqa isaan siin jan itti filiqichi godhi awwaalaadhaa jedhe. Okay. Haya amma godhi ammaan tattaafate godhi hagaan ittiin guddinu ani asii rabbii tokkichaa beeka. Hanga keessa fayyamadaa hagi itti jedhame maanii rabbii tokkichaa beeka malee ilmi namaa garuu moo afaaniin funuun haajuu garuu wallahi wanti namaa asirratti hin beeku. Germale garaan kun gubutu germale akkan daru jiru na verbi to kitabe amale kharto ko gadal daga kharto ko ner ci opsi ni de barti opsi tiktok ni no ban Hussein wata kasi gabat Hussein Oomsi mee mul'ata ati xiqqoo ni jirjirti. la amalle damila wa malaman ja damina amalle randa bini itti dawwali damina amalle ragaaf sagalee isaa wara bila bakhaadu dubbi dalal wen si madage ragaan demna wante fogada wante sagalee isaa wara bi sagalee skype sagalee isaa dhaggeeffadhu Damiinni biyya jira. Hussein damiinni biyya tana hundi hattu Abo carraa namaaf kennitamoo waan kalee haasaa ooltan arraa haasaa oolna please carraa nuuf kenna nuus gadi hin darbinaate. waan Isinumatti kennaa faamii kiyyamus meeqa faamius Hussein makana waa gaafa Fozii amaan jettame faamii takka makenni fozii amaan Meen jettame. dhiisina dhiisime isin Oromoon dubbii kalee dubbatan irra dubbachaan oolen ati naas gadi hin darbinaa namni hundeeta raga mana kana keessa amma isinitti himaa likkilikkii keessan jechuudha warra sirayyootu. Inshallah duute rabbiin jannata firdoosi haa kennu arrallee karallee borullee numaan jaani micaan tun amma baatee awwaalamte taanaa sidatti awwaalamte dhiinisii gurbaa jaarsasii teettan kanaafi milkii haja rakkoo gurguddoo bira jira michoo dhalaa takkaa jechuudha michoo sana dhiini isii isaan lamaan keessa jira ay obboleessa kiyya awwaaniin fadheen gaafadha micaa kana akka namni natti hin dubbanne na cinaallee hin dubbanne hin gaafatin jettanii waan akkana Hussein obboleessa kiyyaati rabbi sabri siyaaf kennu video mati jechu jirtu Oromoon akkana goote akkas goote jechu jirtu ani tiktokii kee dura follow si godhe guutuu jala deemee like si godhe amma kalee follow sirraa deeffadha video kalee gadhiistee jira dhageeffadhu aadaa biyya keessanitti jechu takkittuma sannaa deebisa aadaa biyya keessanitti ijoollummaan qabdate obboleessa kiyya ijoollummaa irraa baatee intala namaan haa gorattee akka rasuulli jeesanitti ilmoo irraa dhaftee jechuudha ammoo atin ijoollummaan qabdu manni tokko tokko humaan beeku ijoolleedha jaan jechuudha. Amma ati video faraan baddeesaa wallee gaddiste irratti hiite kalammada biyya teessanitti jechuudha feetu dhisi tiktookiin keeti aannan galchuun nan dakhalu jaartiteeti micoolleen beeku duuti naman beeknetti tolti jaanii dhageeffadhaa isin hundi keessanuu hin beektanii fi asirraa ililchitan garuu haatisii fi abbaansi garaan gubachaa jira. Okay. Kattiyaanoo obboleessa kiyya biyya teessanii namni gisee du'e akkam godhan akkam tahan namni gisee irraa du'e akkam jedhan. Mooni sirba moo mooni ililcha moo mee namni gisee namarraa du'e akkam jedhan nama akka aada qaba. Aadaa biyya teessanitti fi aadaa gosa keessatti namni gisee du'e akkam jedhan. Deebisaa sannaa deebisa. Hani fi jala seente kalee Faransa baddeesaa kattu kana kamiratti waraabe itti kakatta. Dhageeffadhu wallee aligii saabitirra waraabdee turte wallee aligii saabitirra waraabdee dhageeffadhu footoo takka footoo teetii fi footoo manaa takka irra fiddee wallee aligii saabitirratti waraabdee turte dhiista viidiyoo keeti. Ati namni gisee namarraa du'e bakka hojii taa'ee hojii isaa itti fufamoo eessa dhaqa? Naayimi takkitti sana. Jaartiin tee darbamte jaartii tee jettee yoo jaartii tee ta'in illee aboo waatii du'aas qabaan antiin fi duusii kan keessa jirta. Annam beeku namni gisee namni irraa du'e maal ta'a? Miidiyaa Okay. Dhugaata kan sitti maal dhageeffadhu. Okay, naayimi. Waajjira asii jirtee akka tokkoon. Waajjira asii jirtee akka tokkoon. Tijadi isaan bakka tuuttubee kufeetu Itoophiyaa jira dobboleessa keenya dhageeffatu tuuttubee Itoophiyaa jira bakka tuuttubee beeku. Ana amma dhugaa jirtu sitti mu jiraara. Aboo muziibaan takka maasa siin nabbuutee jirtidha. Ani ma muziibaa jirtu inta obboleessa kiyyaati yoo mataan fayyaa sin gamne tiitooka kana raabbees kalamada. Ani nama bichaa kana beene garaan na gubachaa jira dhageeffadhu rabbii si gumsaa yookiin kan beene bad dhiisi. Waanuma jechuun ilmi namaa gisee mul'ata fayyaa qaba fayyaa jahan guutuu qaba mul'ata dhiisi an obboleettiti yaallee miti anillee hin beeku mul'ata ni fixadha milkiin sammaatii sookii kanarraa badaa micaan tun arraan tana asirraa baatee awwaalamtee firija keessaa baatee awwaalamtee isin aadaa oromoo naan beekaa okkee dhageeffadhu arraa fi boruu keessatti waan akkana haasoftan isin. Hussein anaa deebisu gadin dhiisne jechuun jira anaa garuu jira ussa anaa deebisu aadaa biyya isaaniitti namni gisee du'e akkam godha akkam jaan Hussein namni gisee du'e namni fi gisee namarraa du'e akkam jaan biyya teessan keessatti
Fadu namni ajjeesu fadu obrii rabbi hafuutu namni san jechuudha hanga sabbaruu yookiin baatii lama yookiin baatii sadii maal godha biyya teessanitti aadaa keessatti nama galatu gaafii nagaa gaafate taagani. Okay. Aadaa teenyaa fi minaamin teessan sun dabaluu taakkan hojii. Kana lagi terjadi ya tak tadi dia besil maki sawan sina ko hukap berbanan yo berbadu romo din gargar kesana ka di siapa ke kabur tahu guru wani be itu itu lagi tak rakko mica kana ati jarti ti jajate mica usha kaisa darbamte no tu gafi guddo tana singar jokoro moti gargari karshi gargaretin nama tu yoso guman sim bain firja kaisa basa sumani takkan ka falu barani jom jam firja kaisa basa okay siagal tu Hai mata ini yo hati fi milkin jechu hati fi milkai sabana sa watu kaisa jero pada sa kai watu akamitti namni jaati arrabute fadu ashan kulitti fadu sa fadu ashan kulitti boysa ratti date abo tito ke jechu jirtaati obresa ke yo duga da kata kanatti mi fete me jara ke nyamanni nu facasu dia mati tap goda mi wari jala jirtan tap goda te farratti faniti me wa Kami yo tanya. Fahmi khaynya dubbi tana dubbi gudatte farratti bani ila khale ila dengatta wo tana asaw jirte oromo nasrayate lali jalatanis ibitanis lagi fada dini badi khago salamati mi itu fi ala kurra banana lagi fada wanne akkana sobamba anjirtu dugadatu waba samade diga miyyo jaarsi miyyo tillen qollafame jira maallaqan dallalloti maallaqa guddaayyaati hidhanii jiran hujii isaaniitiif dalagaa isaaniitiif bade waan ta'eef gurbaan haqa himaan jiru ilmoon isaatillee waa taatu haqa himaan jiru gurbaan nyaatee jira maallaqa intala gosummaan biyya jira damiinni keenya damiinni haqaa hamarcumaan muudame Fami yo kastate usga fami yo kastate ma asra ma lafa ularre haga dhugaa miyyoo tanaa baatutti abbaan fade ilmi oromoo irraa dubbachuu danda'a gosa jedhanii abbaan fade nama callisiisuu hin danda'u biyya tana keessatti mee amma isini mee amma dhugaa dubbachuuf riyaa tana keessa ni beekta akkamitti namni riyaatu nu asna suuqi hudduu yoo ati asna suuq as kootu yootee maallaqa malee siin deemu mee misaala kamitti warra biyya kanatti kan nu danda'u waan kana mee ati mee furmaata godhe akka mataa keetti mee akkamitti dhugaa argachuu danda'u warra biyyaa sun. Abbo salaam alaikum. Faamin naa ta'eera. Faamin naa ta'e salaam alaikum. Agar yaa kana Faami. Jecha wayii jettee irraan bahin naa ta'eera dhibbarraa dhibbatti. Mucaan kuni gosa irraa dhalate nama muqiima ta'e ka quuqamuuf nama tokko dhabee miti. Dhugaa walii himuun firummaa yoo kutte. Birrii dalaguraati birrii kumayyoo dalage baatii sadii birrii kuma sadi kafalee waggaa tokko sii dalagaa yookiin immoo nama hunda gargaarsifatee dhugaa mucattii tanaa baasuun hin dhabamne. Rakkoon mucattii tanaa ka baasuu dhabame ka mataa nu nyaataa jiru hanga har'aatti maaltu shira maaltu keessa jira qarshiin bitamanii warroonni mucattii tana ajjeesan ammallee bitamanii taa'amu warri riyaa jiru sun qarshiin bitameet garuma mucattii tanaa mucattiin duutee dubbadhaa jedhamu. Maalinni nu dhibe mucaan kun gaafa dheengadda dubbatu dhugaa wali himuun firummaa yoon kutu taate na taadabda warra jala jiru Aliyyi Saabii ka jedhan sun ilma adeera kiyyaati isa biratti dhiifadhee biraa deeme nama jedhe keessa bara dhugaa walii haa barru maali abbo namni du'eetuma namni jiraan du'ee ilmoo lama wajji duutee ammallee waan haasayan gumaa hin talateennaa hin baafannaa ka ilma kiyyaa'oo jedheeni ilmoon duute ilmoon ati bar ilmoo yoo duute ilmoo bira argatta hin talasan yoo malqiyaamaa argatuu hin danda'u warraaf ilmi namni tokkollee mucaan dhugama yoo quuqama hin talatanaa qabaate ilma cabduu dhabe mul'ataa mucaan kun mucaa gosa kiyyaati jettan itti dubbadhaatii nama wallaalle dhugama yoo taatan nama keessan beeytan dubbisaatii nullee dubbisaa nama itti asbaati akka oromootti akka quuqama hin talatanaatti akka dhaltiin gabbayee karatti dhabametti isin wajji dhaabanna qaamaa qalbiin lubbuu qabnu nullee gaafa itti duunu gaafa biyyaa baane malee gaafa duunuun beeynu nama tokkocha binnee gumaa hin talatanaa baasu dhabuu dadhabuun nuti akka oromootti big shame dhugaa dubbachuuf
dhugaa walitti himuun firummaa yoon kunne taate. Ebaluun as dhufe hunduu akkana jennee deemnetu jira. Aboo yoo akka gosummaatti yookaan akka nama biyya takka dhalateetti nama dhabdan keessa wal dubbifna nama gargaartaaf tiktaak irra baanee iyyaa jirraa ka lubbuun jiruuf ka lubbuun du'ee dhabamee duuti isaa dhabamee gabbaanee Oromoo eeyyinee gargaarsa gaafanna. Nama tokkocha ka dhiiga kana hin baasa deemee bakka san kaameeraa dhaqee kaasee nama waliin makamee amiin daawwatii duute jedhama. Amiin yoo dhugama quuqama dhaltiin gusi quuqame nama keessan dubbisi gabbaanee tiktaak irra iyyinee namni gumaa kana baasuun dhabamu baafne akka Oromootti nama binnee dhugaa intala tanaa hin baafna yoo jettan dhugamaan tiktaaka guddifachuu wareefana beekan yoo jettan wallaahi summa takka onneen tiyyaa gamu cattiisaniitti irratti cabdetti qooyamiin hin fixadha qooyamiin mee qooyamiin ramadaana qaba rabbii ramadaana kanatti nan deebisin waan gamu cattiisanii onnee tiyya nadha hin jiru wallaahi keessa kiyya beeka bakka itti du'uun beeku yoo dhugama quuqama qabna jettan nama dhabnee osoo hin taane dhugaa dhabne dhugaa dhabamaa jira akka Oromootti an fudhadhee gargaarsa nama kamiituu gaafataa jirra gabbaanee nama mataan bowwaafatee beeraa rakkattee durriyyee nyaatee kararratti gataniif iyyaa jirra intala nurraa duutee Oromoo akka Oromootti amantaa wali qabnu nurraa duuteen dhabamne nama tokkocha ka gosa mucaa kanaa ka mucattillee dhiifne as baasati dubbannee birrii guurree binnee abukaattoo dhaynee du'a isii hin baafna yoo jettan kana qofattiin beeka yoo sun dhabame immoo wanni iyyinuuf hin jirru mucattiin duute ka kanaa olillee du'a oolaa namni waadii dawaasir jiru himaa jira dhaabnee tumaan ashandaa irraa godhannee hinaasoyna yoo jettan as baa dubbadha kana qofa furmaan mucattiin awwaalamtee birrii kennamtee awwaalamtee dhugaan hin baa jechuun kijiba rabbi jibbe tallajaa namni hin taa yoo teettees rakkoo miti daftee biyyee haadhan dhamtoo jettan biyyeen isiin dhandhamte duute karattuu darbame deettuun ilmoo lama garaa qabdu kana qofattiin amanaan akka nama tokkotti yoo isinii ta'e kana yoo ta'uu dhabe immoo ani hin beeku. Anole mee dubbaddu xiqqashoo si dubbaddu amiin. Yoo abbaan tattaafata gartee ollaalleen irratti nama gargaara. Sila namni akka gaafa isiin dhukkubsattee irra namni gartee telefoonaan bakka isiin geetti nama deemaa ni jiru. Namarratti bilbilee namni kun hordofati jira miti waa hundarraa beekaa jechuudha. Nama mucoosa wajjin jira gurbaan kun akkamitti dhoysuu danda'a? Akkamitti nama mana isii bira geessan nama isii fuudheessa waa gaanachi geessu akkamitti wallaala mucaan kun? Maa dhugaa walitti hin dubbanne dhugaa rabbi? Maa dhugaa hin baafne? Asii achi daddabsuun hin barbaachisu. Ani amma kan na gobe na dhageeffadha. Sinirraa gabbaa na dhageeffadha. Ani nama isii ajjeesellee barbaadaan jiru. Nama isii ajjeesellee. Kaameeraa jira jette bikkaanan jiru san. Dhageeffadhu. Tu qofaan dubbii nama afaan qabaamti nama dhageeffadha hamaali. Reefka jette. Kaameeraan mana kiyyasanni jira jette. Taakka jai dubbi dhiirti kijibuun haraami qaanyi dhalleedha dhageeffadhu obboleessa kiyya. Tokkoffa mana kiyya duuba darbamtee jette. Bikka isiin itti darbamte san manni nuun jiru. Shaaraa gubbaadha laan. Dhugaa isfaaltii irra makiinaan deddeemtu. Foozii aniin kijibee moo dhugaadha wanni kun viidiyoo isiirraa waraabamte agartanii jirtan saa walaalaa. Obboleeyyan kiyya warsabuun maaliif barbaachisa dhugaa walitti himaa haasa? Neen namaa toora san hin jiru ispaaltii makiinaa deemtu malee kuna warra jala jirtan guutuu keessan dubbadha. Amma akkanaa godhu. Manni hin jiru. Rafa godha manni. Osdootiin ala hin jiru. Kana amana gosti ilma laan dhageeffadha. Ilmaan ala warri kumaara kana keessa gajjaa. Obsaamee faaminaa fita toobsa. Gurbaan abbaan jaarsi maaliif jallisanii jettanii dhiiga baafna miyyootani jettanii karaa waadii gayyaa jirtan riyaadirra yoo as jala jiraattan namni qabdan dhiiga miyyoo teessanii baasuudhaaf jaarsa miyyoo qofa waan biraatti irrattu sadarkaadha qabdan osoo wal gadi hin baafne kabajaadhaan. Amma jala deemaadha jaarsa miyyoo qaba yoo jaarsi miyyoon qabamin dhiigni miyyoo tanaa hin bahu. Husseini fi Ansani miti Amin faalle sani miti mee qoy mustariya maa sila waan isinin jedhu mustariya Amin sa Amin fa waa gaafadha mee qoy Amin sa kujira waqasa mambila mee qoy mustariya waa gaafadha Amin Amin soban jirta kati soban jirta ko manni shaara miti kha Demini tuda
kaalaatiitu didee yoo isaan waa fedhan maallaqatti ergi malee nuti hin dhaynuu nuun jee orma isaanii nu jalaa didee warra michiyyoo jee sagalee san qofa waraabdan san nu ergaa nuti san eega dhuguma shanyiin teenya obboleettii teenya taduute nu baasuu diddee safaraa mootummaa dhaynee safaraa Suudii safaraa Itoophiyaa dhaynee achi keessaa nuuf haa kennu mootummaan ni kenna san itti amanna akka nuu kennus tana takkituma tana nuu ta'a malee wanni as nyaachuu jirtu wal baafnee itti waywaachaa halluuf hin jiru. Dhibbarraa dhibbatti walitti himneetiniin addi gadduunnaan tanarra dubbadhu gabbu'a. Dhiiga namaatti irratti wanni taa'ee taphadhu hin jiru. Mucaan kuni waan intala irraa duutee dhiisetti waan namni tiktaak irra oofu haasa'e ammallee deebi'e. Mucaa kana ka jedhe abdii arsii keessa dhalannee mi nuti obbo? Mee arsima keessa dhalannee mi abdii ho'i badee dhalanneerra? Ati abdii gosa irraa dhalatte nama tokkocha nama siif quuqamu mucattii tanaaf quuqamu hin dhabdeen oromummaa quuqamaa fi jirraam. Dhugaa walii himnee yoo walirraa gadduunne firummaan citti. Abdii ati namuma sirraa yoo du'e namuma gosa keetii tokkocha ka intala dhalee kana badhe darban katirraa sii quuqamu hin dhabde. Ka birrii nyaate nama harka keessaa dhibba yoo ta'e tokkochi ka dhugaa kee baasuuf deemu maa dhabame tokko jedhe. Namni hundi wal sobaa jira amma. Taa'inetuma maal jedhaa sirra dhufe nama sanif bilbilee amma maal jedhanii iyyuu keessa taranii namicha fuudhee Jibuutii jedhan dubbifnee harka keessaan qabu jedhee jedha nama intala san beeku. Dhugaa tana dhoyse moo kijiba taate ammuma waan gaarii dhageennee bara. Ammuma tanatti mucattii sanirraa fe'ate mucattii sanirraa sawwaa ka dalagate waadii dawaasirii jedharreef kalee deengadda mana keetitti sawwaa ka tokkocha malee mana namaa namni hin dhaqu yoo dalagaanuu jiraatte yoo inni irraa ture guyyaa lammata eeggatti malee jira. Ana jedhe waa abdii ana jedhe moo isaantu jedhe warra waadii dawaasirtu jedhe. Sawwaa inni namitti intala kana mucattii tana ajjeeftee ganda isaanii mana isaanii bakka isiin jirtu ka beeku dhugaa dhoysuu jecha birrii nyaatanii namoota birrii as keessaa numa kana gowwoomse birrii guuraa intala sana awwaallee dhugaa san baafna abbaa sanin beekaa jedhu nutiin argine qaama kennan nama dhiiga namaati irratti birrii daldaluu deemu nun argine kijiba naan jedha. Dhiiga namaati beekaa boru bakka itti duunu hin qabnu. Garee guuranii harka qabame. Foozii harreef hin dubbatte dubbii tana. Mucaa jaarsa isii dabalate. Aniin birriin barbaadu garee naa hidhuun barbaaddanii Oromoo du'ee jira ilma kiyya du'ee jaartiitii yannarraa du'e gumaa tiyya baasaa jedhee uuu jedhee mana banadhee iyyee yommuun dadhabe nama gosa keetii tokkochi natti ol baya ture. Hin jiru kunillee. Obsi ulee hayyuu dheengadda mucattii isinii dubbisiisaa jedhe an dhugarra deemee dubbadha ija namaan sodaadhu nama gabbaruuf jecha lubbuuti yan gurguru. Mucattii adaadaa isiittu jiraa jedhe. Adaadan isii hagaardhaa warra atiin iyyitu kun nama meeqatu laala gabbaatee an adaadaa isiitii namni akkana du'e jetteen himne. Namni dhugaa tana dubbatee jarri gosaa wal mooti jette abbaan fedhe sagalee kiyyaa warabbatu mucattii Zaaraa jedhamtu tana qofa. Rakkoon nu keessa jira namni jedhe qofa rakkoo hime isii qofa. Mucattii nama mustarta jennuun ta dubbatte tuni ani namoota kanniin waadii dawaasir turte kanniin qaba kana qabdaa eega nama akkasii qabaatte nutti as kenniin dubbifna namni jedheen as keessa hin jiru. Warroonni dhalataa Harargee ta'anillee maaliif Harargee tuytan maaliif Harargee qofa jettan hin jedhina. Gaafa namni ollaan kee Harargee jaa dhuga Harargee ji Harargee Zaaraa dhaga'e fitadde bu'aa hin fitaddaa gooy. Fitaddu. Reeffa aanatu itti aanaa jedhan. Nuti isaan duuban dhayna Oromummaan Musliimummaan amantaa walitti qabnu. Obboleeyyummaan nu dubbise malee waan itti dubbannu dhabne yoo waan dubbannu dhabne hin rafna. Garuu namni kun hundi mucattii tana dhugaa baasuun akka waan guutummaan namni dubbatu kun gubboo nyaateen naf fakkaataan gara kiyyatti. Garuu zajaa rabbi siyaa kafalu nama biraa miti rabbi biraa eeggadhu namaaf homaa miti nama gammachiisuuf jecha waan gammachuu dubbattee yoo buune dubbiin kun gaafa tokko mana keenya galti dhugaan jiru mucattii tana jaarsarraa ka'ee damiinarraa ka'ee ebalurraa adaadarraa cinqirraa ka'ee gubboon cufamanii jiranii dhugaan mucattii ba'uuf harree farda harree wajji gulufee hin dandeenyu walumaa galatti hangaan rabbi nu iyyisiise sagalee hin taanaaf kana qofa isiniin jedhee asirraa gabbu jaalattan fudhadhaa jibbitan fudhadhaa yoo mucattii tana birriin awwaalanii mucattii tana awwaalle dhugaa baafne jedhanii isaan dubbii kanan cufin
maal jedhe naan jedhi warroonni achi keessa taa'u warra dakasan irraa waan dubbatuun hin malle galchanii birriin dhiiga namaatiif lafee namaa caccabsanii dhiiga namaa qaaman dhiqatanii harka jiru kana gubboon fixaniiti taa'anii yoo na jimaa qamaanii nu dhageeffachaa jiran. Dhugaa isinii himuun firummaan kuttu. Warra akkasiittu jira dhugaa baasuun hin danda'amu amma waan jedhan Abbu Yuusufiin isin jettan Abbu Kaalidiin isin jettan Abbu Maalii isin jettan tokkochi kan intala tanaa quuqamen jiru isintu afaan banee iyya malee. Garuu rabbi irraa hin argattanii ati akkanumatti itti fufii dubbii tanarraa fixadhe see biyya kana keessatti mustariyaan maal jette mucattiin tuni wallaahi shorxaanii abbaan shorxaa jawaazaan yoo jiraate jawaazaata isa caalutu jira funyaan qabanii namicha san fuudhan biyya kanatti nun sobinaa umrii nama tokko as keessa fixanne hin kijibanii immoo shira jira shirri jara kenna ka harargee ka ollaa rabbi nu godheen keessa jira harargee gaafa tokko seenaa mucattii tanaa dhiini mucattii tanaa isinirraa naa ba'u isinin jira kana xumuradheen waan biraatitti hin deebu. Galatoome obboleessa keenya fayyaa argadhu. Nuti waan jenne beektaa duraan jenne irra deebi'uun barbaachisu. Ibsaa fi feeruzaa fi isaan hundi isaaniitu harka ol keessaa qabanii namni gaafatu gasilaa beektaa gaafatan ragaa fidamaan ta'a jedhanii intala san baasuu danda'an namni hundi nu waritti jira. Mee mustawaan waasi gaafadhu. Ibsa feeruzaan sunii fi fatiyaan jaan garagara. Moo takkuma? Garagara. Feeruzaanis tokko baatti. Mucaan quba qabaa bara jiran akka jee dhageessanii takka waan adda baafattan akka jereef hin dhageenye. Dho'isatti jira deemuu barra Sa'us kaabaleetiiti yaa bareedduu teenyu sakki jeen beer akki jee halgadde heerumtee namni wal quban qabne kamanaa deemuu sii beeku heeruma sii kami beekan. Denga halgadde heerumte jee aliyyi saabit kaadeera kiyyaa halgadde ni kaa godhamtee bari aruusni siitu halgadde jee qaallitti muciyyoo jeeftee jechuudha. Miidiyaa irratti waan baasinaadha. Meeqooy saaraayyee meeqooy heeruma miyyuma duute tanaa heeruma. Maata duute heerumte tofaami. Jeeftee heeruma. Kamichiyyoo jeeftee heerume jee halgadde heerumte jee aliyyi saabit. Akkasii. Anamma gabeeta miidiyaa irraan jira jeetiin sun jiraatitti sila waa hundaan isinii himaatitti wallaahi viidiyoodhaan namatti qabee bakka isin jirtu agarsiisaa jiru jira. Atis nurraa sobboleetti xiyyatis ta mucaa kanaan nuffitu jirta ta mucaa suuraa jira jee tana kaameraa maal si godhan michiyyoo duute bira nabseen ta'e kutti natti manaatu cubaafatee dhaabbatee himaa maalee nabseen Baay'ee fooloo manaa deebisi amma fooloo naa deebisi. Fidi natti Deemaa fida. Laallalla. Wayira. Keessa walitti ergu ati amma nu Oy abdii kiyya takkame wallaahi zaara rabbiin jedhiitii riskii rabbi sin kutin namni sin kutuu rabbii gaafadhu Fooloo si godhee jira. wallaahi gabbuu gaafadhu ol